Tokkoon keessan iyyuu akka nafne sin eegna. Eebbifama. Sagantaa kana irratti adda durummaadhaan akkasiin argamtanii kabaja guddaan isin affeera. Kota waliyaamaa uffadhaa bareedaa asii dhumne gooftaa waliin jajannaa hin hafina saniin jedha. Dhiyaadha. Galatooma sagana gaafachanii duraan dursa waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessanii maqaa fayyisaa keenya gooftaa jireenya keenyaa Kiristoos Yesuusiin galatoomaa isinii jechuu barbaada. Egaa har'a kan asitti argamnee fi sagantaa ayyaaneffannaa galataa kan Waaqayyoo Abbaaf Ilma isaa hangafaa Kiristoos Yesuusiif Waaqayyo gooftaa Hafuura Qulqulluuf qophaa'ee geggeeffamuuf jiru kan mata dureen isaa dilbii galataa Yesuusiif jedhuun qophaa'e irratti ibsa miidiyaaleef kennuufidha. Waltajjii kana irratti bakka bu'oota kutaa qophii sagantaa, hoogganaa baandii muuziqaa fi bakka buutonni dhaabbata waan hundaan cina dhaabbatee Elhaadaar Injinariing nu waliin jiru. Amma kallattiidhaan gara ibsa miidiyaaleetti deemnaa. Galatoomaa. Nagaan faraarri gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Akkuma jirtanitti Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Akkasumas warra miidiyaa iddoo kanatti argamtan hunduma keessan gooftaan haa eebbisu. Asitti ibsa gabaabaa waa'ee konseptii dilbii galataa karaa Phaawulos Tagaanyiin qophaa'u ibsa gabaabaa laachuudhaa fi waxabajji 2 bara 2016 hoteela Skaayileetitti Finfinnee har'a kan asitti argamne eeyyama Waaqayyoof arjummaa isaa ta'ee sagantaa faarfannaa fi waaqeffannaa mata dureen isaa dilbii galataatiif Yesuusiif jedhu waxabajji 2 bara 2016 galma Barkumeetti sa'aatii 7 irraa eegalee geggeeffamu kan faarfataa Phaawulos Tagaanyiin qophaa'e sababeeffachuudhaan. Faarfataan Phaawulos Tagaanyi dhalatee waggaa 9ffaasaatti waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Beetel Dhaanqaa Damdooloo keessatti Yesuus Kiristoos gara isaa dhaqee isa argatee jireenya bara baraa kenne. Adeemsa guddina hafuura isaatiifis yeroo jalqabaaf waldaa guutuu wangeelaa Damdooloo keessatti mana qulqulleessuudhaan tajaajila mana Waaqayyoo jalqabe. Achirraas gara garee tajaajila faarfattootaatti makamee meeshaa muuziqaa taphachuu jalqabe. Adeemsa keessas leenjii muuziqaa fi faarfannaa magaalotaa fi baadiyyaa hedduu keessa naanna'ee kennuun faarfattoota gurmeessuu fi leenjisuu meeshaa muuziqaa barsiisuun hojii Waaqayyoo kennaa Waaqayyoo isaaf kenneen hojjechaa ture. Dabalataanis daa'imman egeree biyyaa ta'an irratti bal'inaan xiyyeeffachuun faarfannaadhaan jaalala Waaqayyoo isaaniif qabu barsiisuudhaan utuu tajaajiluu gara sooloodhaan tajaajiluutti hordofe. Yeroo jalqabaa akka lakkoobsa Itoophiyaa bara 1995 mata duree kan kee narra baay'ata jedhuun albeema isaa tokkoffaa hojjetee saba Waaqayyoo biraa ga'e. Itti fufuun albeema isaa lakkoobsa lammaffaa akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 1998 mata duree gooftaan dubbii galagalcheera jechuun hojjeteera. Albeema isaa sadaffaa gara fannoo jedhuu fi CD faarfannaa daa'imman waliin hojjete lamaan caalaatti tajaajila isaa jabeessee itti fufeera. Kana malees faarfattoota garaagaraa waliin ta'uun faarfannoota hedduu hojjeteera. Faarfannaawwan faarfataa Phaawulos hundi isaanii macaafa qulqulluu kan bu'uureffatanii fi Kiristoos Yesuusiin kan lallaban ta'uun biratti faarfannaa meeshaa Waaqayyo ittiin jajabu, guddummaan Waaqayyo ittiin leellifamu,
Yesuus jireenya ta'uun isaa ittiin dhaadheeffamu isa guddaa ta'uu isaa faarfannoota mul'isanidha. Faarfataa Phaawulos akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 irraa eegalee waggoota muraasaaf jala bultii masqalaa irratti koonsartii gara fannoo jedhu faarfattoota garaagaraa waliin ta'uun qopheesseera. Faarfataa Phaawulos Tagany hojii addaa daa'imman irratti hojjete daa'imman waldaa maqaan Yesuus biiftuu boolee mucaa kaayyoo jedhaman waliin hojii addaa hojjeteen yeroo hundaa dhaloota gidduutti ni yaadatama. Yeroo ammaa kanas waxabajji 2 bara 2016 dilbata waaree booda sa'aatii 7 irraa eegalee kan dhiyaatu mata duree dilbii galataa Yesuusiif jechuun koonsartii faarfannaa galataa fi waaqeffannaa 15 of keessatti qabatee jiru qopheessuu irratti argama. Faarfannaawwan kun hundi isaanii albeema faarfannaa Phaawulos lakkoofsa 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa keessaa kan filatamanidha. Akkasumas sagantaa daa'imman egeree borii kan ijoollee kaayyoo of keessatti hammatee jira. Koonsartii kanaaf dadhabbii tokko malee amanamummaadhaan of kennuudhaan ji'oota 4 oliif baandiin Daawit Lammii faarfataa Phaawulos Tagany waliin qophaa'aa kan turan yoo ta'u, ammallee qophii irratti argamu. Hundumti keessan sagantaa kanarratti dursitanii argamuun bakka qabattanii akka waaqeffattan dilbii galataa Yesuusiif tokkummaadhaan qophiilee waliin akka dhiyeessitan isin affeerra. Nagaaf araarri Waaqayyoo hunduma keessanii. Waaqayyoo isin kabaajatu qabiyyee sagantaa keenyaa ibsa. Qophiin sagantaa kanaa akka milkaa'uuf karaa garaagaraa haala adda addaatiin qophaa'aa kan ture yoo ta'u, saganticha irra caalmaadhaan waaqeffannaa faarfannaan kan dhugamedha. Sagantaalee jiran hundumaas kadhannaaf tokkummaan haala gaariidhaan qophaa'amaa irratti ture. Kana irrattis araaraaf gaarummaa Waaqayyoo akka gaariitti arginu. Namni hunduu gama isaatiin gahee isarraa eegamu baatee ga'uu guyyaa sagantaa irratti argamu. Kanatti dabalee dadhabbii tokko malee amanamummaadhaan of kennuudhaan yoo sadii olii baandiin Daawit Lammii faarfattooti akkasumas Phaawulos Tagany waliin qophaa'aa kan turan yoo ta'u, ammallee qophii irratti argamu. Kanatti dhufee yeroo qabajii 2 bara 2016 dilbata waaree booda sa'aatii 7 irraa eegalee galma Damumeetti sagantaalee jiran armaan gaditti beeksisa. Balballi galma waaree booda sa'aatii 4 jalqabee namoota dhufan simachuuf banaa ta'a. Sagantaaleen qophaa'an haala gaariin irratti kadhatamee ture. Waaqeffannaa faarfannaa waaree booda sa'aatii 7 irraa eegala. Faarfannaa Phaawulos Tagany faarfannaa isaa keessaa lakkoofsa 15 kan faarfatu yoo ta'u, faarfannoonni inni faarfatu faarfannoota isaatii kanneen albeema 1ffaa, lakkoofsa 1ffaa, 3ffaa, 2ffaa, 3ffaa keessaa filatamanidha. Garee mucaa kaayyoo waldaa biiftuu boolee sagantaa kana haala addaatiin dhiyeessuuf irratti qophaa'aa jiru. Sagalee Waaqayyoo kan qoodan adeemaa qabuudhaan yoo ta'an, jalqabni sagantaa kanaa yeroo wal galuu yommuu wajjin qabachuuf suuraa waliin ta'uun suuraa keessatti qophaa'ee jira. Namoonni sagantaa kana irratti hirmaachuudhaaf argaman hundumaaf itti madaalawaa ta'een nyaata, bishaan akkasumas qoorsaa daabboo fi shaayii haala gaarii ta'een qophaa'ee jira. Gara sagantaa kana yeroo dhuftan nageenyi seekuritii wal qabatee wantoota eeyyamamuu hin taaneef galii dhufuun hin qaban meeshaalee qara qaban kanneen akka qalamaa, qubeessa, haaltee, meeshaa qeensa ittiin qoratan akkasumas waraqaa, barjaa, dhaadannoo, haada, eerfuuna abbaa aadaa fi kanneen kana fakkaatan qabatanii seenuun dhorkaadha. Akka tasaa namoota filamee qabatanii dhufanii balbala duratti kan argaman ta'uu isaa hubachiisa. Seensi sagantaa kanaaf kaffaltii kan fudhatu isa yoo ta'u, sabni Waaqayyoo humaayyuu hin baasiin akka itti eebbifamaniif sagantaa qophaa'e waan ta'eef gammachuu guutuun waliin Waaqayyoon akka waaqeffannuuf hundi keessan affeeramanii eebbifamu.
miidiyaa garaagaraa galatoomaa sagalee keessatti amma sitti argamee fi ispoonsarri sagantaa kanaa sitti magaalaa Paawulos qophaa'ee isaa Tiivii Galataa Yesuusiif qophaa'ee dhaabbata ispoonsarri qopheessuutiin waa'ee dhaabbatichaa jira. Dhaabbatichi haala injiinarii keessatti jedhamu sagantaa qophaa isaa waan godheef iskalateeffachaa waa'ee dhaabbatichaa immoo haala injiinarii keessatti Itoophiyaa keessaa fi Itoophiyaan alatti hojiiwwan gosa garaagaraa itti hojjechuudhaaf dhaabbata argamu ta'u dabalataanis biyyi keenya Itoophiyaa keessatti dhaabbattoota hojiiwwan isaa wal fakkaatan hedduu of jalatti hammatee namoota itti carraa hojiiwwan irratti dhaabbata argamu. Haala injiinarii keessatti hanga waaqeffannaa guddaa faarfataa Paawulos qophaa'e kana duree Tiivii Galataa Yesuusiif qophaa'e kana abbummaa qofa isaas ta'uu isaatii fi maqaa faarfataa Paawulos Qopheessitiin galateeffadhu. Akkasuma mallee asuma ayyaanatti isa jechuun waxabajjii lama kan jechuun dilbata jiru isaa ta'uu jalqabee galma barkumeetti keessatti qophaa'ee fi isanii itti argatanii waaqayyoo waliin jedhamee keessaa qoratoomne. ነጋን ስንፋተ ወገነጋን ይህን ጋዜጣዊ መግለጫ ለመዘገብ በዚህ ስለተገኛችሁ ምስጋናችን እጅግ ላቅ ያለ ነው። ስሜ ወይዘሮ ሩት ኃይሉ ይባላል። የመጣሁት ከኤልሃዳር ኢንጂነሪንግ ፒኤልሲ ሲሆን ድርጅታችን ኤልሃዳር ኢንጂነሪንግ ፒኤልሲ በኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጭ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ ድርጅት ነው። በተጨማሪም በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ሲስተር ካምፓኒዎችን አቅፎ የያዘ ሲሆን ለብዙ ሰራተኞች የስራ ዕድል የፈጠረ ድርጅት ነው። ድርጅታችን ኤልሃዳር ኢንጂነሪንግ ፒኤልሲ በዘማሪ ጳውሎስ ተገኝ የዝማሬ አምልኮ ድግስ ብቸኛ አጋር ስንሆን የተሰማንን ደስታ እየገለጽን እሁድ ሰኔ 2 ከቀኑ 7 ሰዓት በሚሊኒየም አዳራሽ ሁላችሁንም እንጋብዛለን። ገለቶማ ነጋና ዋቂዮስ ባባየቱ ዳዊት ለሚን ጀደማ ባንዲ በከቡናና ዱከነት ተርገሜ ፖሊስ ከኛ ባየ ጃለን ባየ ከበጅኑ ጳውሎስ ተገኝ ወጂ ጃፍሪፍ ኢሳኖዲት የሮማና በሬዳ ደመርሲኔራ egaa waaqayyo jedhee immoo guyyaan isaa yeroo isaa ga'eera. Sabbata guddaa fuuldura keenya yookaan immoo waxabajjii lama waaree boodarra sagantaan gaggeeffama hundumti keessan dhuftanii akka isin hirmaattaniif kabajaan isin beeksisaa eebbaaf ta'a. Irra deebiin hunda keessan galateeffachuun barbaada. Sagantaa kana wal qabatee ibsa bal'aa gaarii ta'e waan kennitaniif akkasumas ibsa miidiyaaf kennamu kana gabaasuudhaaf asitti kan argamtan hundi keessan garaa koorraa galateeffachuun barbaada. Galatooma. Milkaa'ina sagantaa kanaaf amma har'aatti kadhannaadhaan beekumsa keessaniin qabeenyaaf humna keessaniin kan nu gargaartan hunda keessan waaqayyo guddaa akka arjummaa isaatti waan isin barbaachisu hundaan isin haa eebbisu. Hanqina godoo keessanii akkasumas hanqina yaada keessanii argutu jechuun barbaada. Dhangaa faaruuf waaqeffannaa dilbii galataa Yesuusiif jedhu irratti waxabajjii lama galma barkumeetti sa'aatii 7 eegaltanii tajaajiltoonnii fi amantoonni tokkummaa waldoota kiristaanaa akkasumas keessummoonni kabajaa galma barkumeetti akka nuuf argamtan kabajaaf jaalala kiristoosiin isin waameera. Dilbii jechuun midhaan daana'oon hin nyaanne, dilbii jechuun midhaan hin bososne, dilbii jechuun midhaan bara rakkinaaf kaa'atanidha. Dilbii jechuun midhaan bara dheeraa turuu danda'udha. Kanaaf dilbiin galataa Yesuusiif qopheessine kun galata waaqayyo bara hundumaa naannoftuu dhalootaa hundumaa haga samiin kun haga biiftuun kun lafa kanaaf tajaajila kennaa jirtu waaqayyo yaadataa of dura jiraatudha. Kanaaf hundumti keessan birsii galataa mirmirsitanii kallattii arfan amantii keenyaa biraa dhuftanii wajjiniin waaqayyo abbaa keenyaaf ilma isaa hangafaa Kiristoos Yesuusiif akkasumas hafuura qulqulluudhaaf
galata qabdan waliin taatanii kan dhiyeessitaniif waamicha ulfinaan isinii dhiyeessaa kabajaa guddaadha. Galatooma. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma beekamu obboleessi keenya faarfataa Phaawulos Tagaanyee sagantaa guddaa nu qabatee dhufeera. Dilbii galataa kan jedhu konsertii guddaa jechuudha. Daraa keessan keessattuu faarfattoonni, hojjetoonni wangeelaa, paasteroonni, luboonni sagantaa kana irratti adda durummaadhaan akkasiin argamtanii kabajaa guddaadhaan isin affeera. Irraa nafinaa namooti hundumtuu kallattii arfanii warri jirtan haala keessa mijeeffadhaa, sagantaa keessa mijeeffadhaati. Kallattii hundumaatiin dafaa iddoo keessan qabadhaati. Walii wajjiniin guddaas ta'e Yesuus Kiristoosiin ol qabna. Gooftaanis na eebbisu baay'een isin jaalladha. Nageenyi gooftaa Yesuus Kiristoosii fuula san jirtanitti sana cufaa ta'uuti warri Finfinnee jirtan, ka Shaggar jirtan, ka Burraayyuu, ka Adaamaa naannoo kana warra argamtan cufti sulultaa irraa sabbataa irraa tokko nafinaa bishooftuun nafinaa warri galaan warri duukam warri amma qaqasan illee cuftinu konsertii dilbii galataa Yesuusiif jedhu irratti galma barkumeetti walagarra dilbat yookaan waxabajjii lam galma barkumee Finfinnee boolee walagarra faarfataa Phaawulee waliin Kiristoosii jajannaa kota waliyaamaa uffadhaa bareedaa asii dhumne gooftaa waliin jajannaa hin hafina sanin jedha dhiyaadha. Tokkoon keessan iyyuu akka nafne sin eegna. Eebbifamaa.